yeroo faaruun faarfamuudha. Arran tanaka jala bultii laga Abbayyaa irratti jechuudha. Jala bultiin isaa kana fakkaata jechuudha. Bakka mootummoonni addunyaa gurguddoon jiran irratti kan inni eebbifamu jechuudha. Ajandaa guddaa kan ta'e waa'ee suuraan Abiy Ahmad yeroo akkanatti gartee boo'u kan sooshaal miidiyaa kanarratti qoodamaatiin jirudha. Eebbaa hidhaa laga Abbayyaa waggaa 14 booda. Mee gara boo'ichaa bichuu kanatti as deebinaa. Hidhaan laga Abbayyaa turtii waggaa 14 booda kan ummata Itoophiyaa hunda akkanatti boo'ichisee akka arran tana gartee suuraan Abiyyi boo'ichaan ittiin mul'ate kanatti akkanatti boo'eeti ijaarame giddibin kun jechuudha. Jaalatamee haa ta'u namni osoo hin jaalatin keessa isaatii dirqiin fudhanii haa ta'u jiraachuudhaaf kennee haa taatu waggaa 14 kana keessattuu yeroo gartee wayyaanee san keessa jechuudha. Takka osoo ummanni kun boqonnaa hin fudhatin osoo boo'uu akkanatti ijaarame jechuudha. Hurkaa isaatiin jechuu barbaade. Kanaafuu gartee hidhaan laga Abbayyaa kan nama tokko kan garee tokko osoo hin ta'in kan ummata Itoophiyaati. Garuu ammoo mootummaan biyya san keessatti kaan nama tokkotu muree murteessaa nama tokkotu akka fedhe godha waan ta'eef mootummaan akkam fedha ummataatiif oolchamoo biyyaaf oolamoo ammas rasaasa bitamoo nagaa bitamoo maal ta'a akka jedhu san walumaan jechuudha. Hundaafiyyuu hidha laga Abbayyaa eebbaaf gahuun gammachuu hunda keenyaati. Arran tanaa osoo wal amantiin uummanni gartee mootummaa isaa kan hundi jaalatu jechuun kaamma namni muraasni yookiin amma faarsee bulaa jennee gartee maqaa amma walii baafnee itti wal waamnu kana osoo hin ta'in osoo namni hundi isaatu arran tana mootummaan kun mootummaa uummataan filame tahee wanni gaariin inni hojjetu irra hedduu taate arran tana gartee nageenyi biyya keenya jiraatee namni du'uun jiraachuu baatee namni hidhamuun jiraachuu baatee gartee osoo nuusa ta'uu baatee biyya gartee dimokiraasii taate wallahi uummanni Itoophiyaa hundi naamane kakadheetiin jedha. Aspaaltii gubbatti gadi bahee akkanatti boo'a. Hidha Abbayyaa kun ijaaramee xumuramee sadarkaa kana ijaan arguu isaatti silaarra mootummaa miti. Uummanni akkanatti gadi bahee boo'a silaarra. Haga itti ifaaje yaadadhame hundi keessa dhuftuuba deebi'a. Dhaloonni ammaa tun ammoo warra keessan gaafadhaa warra hin beekne. Barataan mana barumsaatii itti ari'amee bishaan Abbayyaa hin kafalle jedhamee boondii hin binne jedhamee abbootiin qabeenyaa gartee ati caarataa waa'ee Abbayyaa irratti hin binne jedhee 820 maal jedhamee wanni Abbayyaa irratti namni kenna hin ta'in hin jiru jechuudha. Arra waan san keessa dabramee wanni sun hundi dabree turtii waggaa 14 jechuun waan salphaa miti. Waggaa 14 booda arran tana kana arguun arra uummanni Itoophiyaa silaa akkanatti gartee gadi bahee uummanni hundi arra aspaaltii irraa silaa akkana boo'a. Garuu nama agartanii mee aga namoota amma afeeramee hooyi bakka Abbayyaa tana ta'u malee jechuudha. Maaliif jennaan waan Abbayyaa kana dursu sila Abbayyaa kun waan salphaa miti waan guddaadha. Akka piroojeektii tokkooti miti. Akka Afrikaatti waan guddaadha. Innaa uummanni silaarra giddibin sun irraa dhumuun dura tokkoffaa gartee wanni akkasitti itti dadhabaatiin ture kan dirqiidhaan akkasii keessa jalqabuma yeroo eegalamuyyuu wanni haasoo inni mallasachirra godhe giddibii kana mallaqa kennaan humna kennaan beekaa kennaan kiisha kennaan ittiin kadhannu kiisha keenya itti fattashnaa itti hin kadhannu kiisha kennaa fuunee ittiin ijaarraa jechuudhaan jalqabuma gaafa eegalu gaafa yeroo mallas eegalu son jechuudha. Innaa kanaafuu gartee wanni kun waan guddaadha uummata Itoophiyaatiif jechuu barbaadeeti ka garee tokko ka paartii tokko tiimiti jedhee yaadaan kan uummata silaa kan uummata Itoophiyaa tokkoomsuyyuu. Karaa biraatiin ammoo gartee amma viidiyoo Abiyyi gartee yeroo faaruun biyyaa jedhamu gartee jala bultii hidha Abbayyaa kanarratti akkanatti gartee boo'aa as mul'ate jechuudha. Isa qofa kan bira jiru kuni Baacaa Dabaleetimi isa qofa boo'ichaan kan mul'ate jechuudha. Asirratti namuu gartee yaada adda addaati. Inni kan fakkeessaa jira, inni kan gartee siyaasaaf jira, inni kan gartee bu'aa ifaajee isaa kana argutu waan guddoodha. Osoo diinni gamaa gamanaan dhagaa itti darbatu, osoo diinni akkas godhuu kana fixe jira. Maa kan nama tokkoo gootan Abbayyaa Abiyyi boru deema. Akkuma reefu jenne silaa kan hundi keenya itti boonu. Ammoo Abiyyi akkanatti booyuun waan fedheef iyyuu haa taatu wanni ammoo akkanatti isa boochisu waa hedduu ture. Kanarratti booyuunis waanuma sirreetti akkuma isin jettan kan ifaajee guddaadha. Dhugaadha dhiibbaan alaa keessattuu dhiibbaan biyyoota lixaa jala dabranii har'a malleellis osoo jiraate akkanumatti boo'aa jedheetii yaada. Inni faa gartee kan diizaayina san qopheessee waan san daffaree itti seenee eegalee liqiin irraa fudhu lakki fudhannu kiisha kennaan ijaarra ogeessa kenna si'a ijaaru lakki ogeessi keessan nun ijaarin kennaa haa ijaaru mee niimoorii keessan of duuba deebi'a akkaataa Abbayyaa kun itti eegale eegaluu qofaa miti guddaa ta'uu qofaa miti akkaataa adeemsa isaa
kadhaa liqaa keessan hin barbaannu ogeessa keessan hin barbaannu ogeessa kennan kiisha kennan beekaa kennan goona jedhee daffaree itti seenee akkasumatti gartee Abiyyilleen gadaa isaa keessa ijaaramee xumuramuun hagarraan tanaaf fakkeenyaaf faarsee bulaan caakkaa piroojeektii maalii bosona piroojeektii kiroodarii maalii zarraf qaba gana dhiisaa jedhami wanni Abiyyi xumursiise yoo inni eegaluu baatellee wanni Abiyyi wanni guddoon gadaa isaa keessa ijaaramee xumuramee eebba gahee Abbaay kana giddibi kana. Ati koriidarii maal caakkaa piroojeektii jinnii maal jettee weellisuu dandeessa. Kunillee yoo faayidaa ooleedha. Asirratti waan tokko faarsee bulaa taate atillee naan hin jedhin. An yeroo waa'ee Abbayaa dubbannu ifaajee uummanni sumunii kiisha isaatii guuree shilingii kiisha isaatii guuree ayyoon tabbunaa fi sooqiddaan bitaturraa buuftee akkasitti gartee ilmi isii barataan haadha hiyyeessaa haati gartee sabbatarraa hiikkattee itti kennite akkasitti ijaarameedha waan sumunii fi shilingii uummataatiin ijaaramee jechuuttidha kan hin jiru. Garuu Abbaay faarsidee maqaa Abbaayin bakka abbichuu waggaa gartee kuma meeqa akkaataa warra itti faarsu jiru tokko waggaa 10,000 waggaa 1,000 nu haa bulchuudha. Waggaa 10,000 nu haa bulchu 10,000 nu haa bulchu abbaan fedhe haa du'u abbaan fedhe akkas haa ta'u arra silaa fakkeenyaaf amma Abiyyi yoo dhugaa dubbanne arra akkana boo'u sirriidha. Wanni kana caala isa boochisee hedduu jira waa'ee biyya sanii. Yaa jira kenna mootummoonni biyya biroo waa'ee misoomaatiif waa'ee gartee ani faajee akkasii kana hojjedhe kanaa miti barka bu'an yeroo koronaa sanni yaadattanii mootummaa Itaaliin yaadattanii ni gaafasan. Sabsabaa tokko irratti imimmaan boo'ee haasaa xumuruu dadhabeetiin achirraa bu'e. Maaliin? Ummata koronaa gartee waan addunyaan guutuun ittiin dararamaa jirtu san ummata keenya dhume bakka hundatti gartee akkas kufeetiin akkas gartee yeroo inni uummanni keenya akkas ta'u hospitaala hundarra gartee yeroo akkas ta'u maal goonaa maal an kana argu akkam goonaa waan silaa humni ilmi namaa godhu hunda goone homaa furmaata godhuuf hin dandeenye ummata keenya akkamitti osoo an ijaan argu uummanni kun gartee akkanatti dhuma ka jedhu imimmaan gadhiisee boo'e. Ummata isaa kan dhume san waliin mootummaan silaa akkas ture. Ufii isaatii sababa itti ta'u ufii naggada siyaasaa irratti dalaguu miti. Ummata isaa kan ooma fedhee fuudhuuf akkasii bu'aa barra. Biyya gartee ummata isaatiif namni ummata isaa keessaa bahe finaasuu qaba. Garuu biyya keenya san aangoo takkatti kursii takkatti san qofa wanni nama boochisu. Yeroo hedduu ani keessattuu fakkeenyaaf amma namoota siyaasaa ka biyya keenyaa kan hin amanu. Abiyyi waan ta'eef miti namoo biraallee amanuun. Abiyyi bar gaafa Saaree Mokonnon fa'aa du'eeyyuu gaafa gartee Ambaachoo namichi gartee naannoo Amaaraa du'e san fayyoo akkana bu'ee beeki. Dagattan na fakkaata akkanatti hin qeereetii boo'e fakkeenyaaf Abiyyi jechuudha. Achi booda ka siyaasa sun walxaxaa inumayyuu gartee waan san keessaa kan harka qabu isaantu ajjeese waan jedhamu waa hedduudha kan deemamaatiin ture jechuudha. Garuu wanni gartee irraa eebbaa Abbayaa gahuun kun waanuma nama boochisu dhugaadha. Warra siyaasaa biyya keenyaa kana ammoo hin amanina. Haga isaan kan uummataa ta'anitti haga uf arganii aangoon kan uummataatii beekanitti haga uummata isaaniitiin haasuu qabaatanitti biyya jaalachuun uummata jaalachuudha. Dura uummanni kun an uummata kanaafin jiraadha. Uummata kana dura an marii ta'e bar bineensi bar marii qaba fakkeenyaaf wanni hundi marii qaba. Bineensa heddummaatee deemu mee ilaala amma re'ee horii beeylada wanni hundi marii qaba. Ka dura deemu suni rakkoo itti dhufu horiin tokko gurguddaa ta'ee yoo dura deemaatiin jiraate hatta horiin bosonaa kun jechuudha kaleenci qeerransa adda facaasa nyaatu kun didiqqaa jidduu jiru kana yoo tuqame hin dhiisan. Soora difeensi godhuuf nyaatamu nagarre fakkeenyaaf. Marii ta'ee nama dura deemu jechuun bulchaan tokko uummata saniif jiraatu jechuudha. Uummanni sun rakkoorraa seeraan heeraan bobba'ee galuu nagaan jiraatu biyyoonni gartee guddatan beelaa dheebuudhaan iyyuu akka hin rakkanne godhaniiti kan isaan gartee kunuunsanitti hin jiraachisan jechuudha. Garuu rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya keenyaa mee Oromoo meeqa beekaa meeqa Abbaay kana uumuu danda'u beekaa meeqa Abbaay kana ijaaruu danda'u beekaa meeqa kan Abbaay kana caala gartee Itoophiyaa kana ijaaruu danda'u meeqa tos keessatti galaafatamee jira kenna. Garuu yoo gaafa gartee namni miidhamu salphumatti ilaalamee Abiyyi bara paarlaamaa irratti du'a namaatiif hedduun boo'ina Ameerikaa keessatti nama hedduu du'an jenne paarlaamaa irratti ni dagattanii. Nama dursa gartee Abbaay kun kan ijaarameef namaafi. Abbaayiif booyuun waanuma sirriiti garuu ammoo wanni gartee kana caalaa Abiyyiin boochisuu danda'u hedduutu ture jechuudha. Kanaafuu Abbaay ijaaramee xumuramuun kan hunda kennaati kan ayyoon Oromoo sabbata isii ittiin hiikkatteedha kan gartee barataan daabboo isaarraa muree ittiin ijaarateedha waan ta'eef kuni gammachuu hunda kennaati garuu ammoo kan sagalee uummata keenyaa ittiin cufnuu fi yookiin ammoo gartee kan Abbaay faarsuudhaanii rakkoo uummata keenyaa ittiin dubbachuudhaaf nu osoo hin ta'in akkasitti hubadha. Abbaay kan dhimma uummata keenyaa ittiin dubbachuu yookiin ammoo gartee waggaa kuma ittiin waa bulchuu bulchuu kadhan osoo hin ta'in kan ayyoon sabbata isiitiin ijaaratte waan ta'eef kun gammachuu uummata Itoophiyaa hundaati. Uummanni Itoophiyaa baga gammaddan baga gartee guyyaa kana argitanii isin jechuu barbaada.